keessan nageenyu jaalala waaqayyo isiniif haa baay'atu. Hordoftoonni chaalaanii Boontuu Salaalee jalatti argamtan. Egaa kun maqaa koo Boontuu irraa oboo shoo jedhee jijjiirradheen jira. Nabeettan warri nabeettanis nabeettaniirtanii warri nan barre immoo na baraa isiniin jechuun barbaadaa somarraanii. Egaa kaa'anii oboo shoo jedhaa malee ijoolleen baay'een mana keessan inuman dhufasii wanni nafe tokko hin jiru sa'aatiin qabutti jechuudha. Yaa ta'uu malee dhamsa xiqqoota kan qaban dhugaa dubbachuuf yoo ta'e dhamsa hin qaba. Dhamsa ijoollee fakkeenyaaf ijoollee yuutuuboota xiqqoo ishee nu ol yaa'u nu ol beekumsa qaban xiqqoo ishee beekumsi kan rabbiiti. Isa kumsaan beekumsa wajjin wayin dhalattee miti erga dhalattee illee kan rabbi sii kennuudha. Inni tokkoffaan beekumsa san immoo kan namarraa bartuudha. Malee dhuunfaa keetitti beekumsa ofii kee qabdu san immoo rabbi nama hin beekne tokko beekumsa san gargaari jedha. Nama hin qabne tokko illee gargaari siin jedha. Beekumsa keessaniin of hin koorin dhugaa dubbachuuf jechuudha. Of koorin buumaayyuu hin qabu eenyumtuu jechuudha. Ani wanta hin jedhu abaluu ekeleen jedhu waan natti dhagaame jira. Ijoollee tokko lama sadii osoo hin jenne karaa keessa gaafadhiin qaba. Ani akka kooti jechuudha. Gara yuutuubii kana erga dhufee yaa xiqqooshii ani ganaadha ammaaf illee jechuudha. Waan naan galle tokko demmoo yaa ta'u malee viidiyoo deena laalaa maalan jedha wanta naaf hin galle tokko nama tokko nan gaafadha. Yeroo namni sun gaafisi gaafate gaafisa noo namaa deebise maal rakkoo qaba. Maal altizim jetta maaltu sirraa bu'a maaltu sirraa qannasa. Wanni qannasu tokko hin jiru wanni sii dabalu tokko hin jiru. Eenyumaayyuu haa ta'u keessattuu xiqqoo ijoollee yuutuubii kana hojjechaa turtan keessattuu jechuudha of hin kurreessinaa jechuun ijoollee ganaa gadi jiranii bar kan laayikii argatanii kan waan hundaa argatanii kanas geechaan obbaraaf duwwatti deebi'a. Gaafinani nama gaafadheen qaba mataa kooti jechuudha. Yuutuubiin ofii kiyyaa ani har'a bichaa osoo hin taane yuutuubiin ofii kiyyaa viidiyoo waa'ee nyaataa hojjedhe irratti yeroo baay'ee na dhowwaa jira. Copyrightiin kennaa jira copyrightiin jechaa jira amma gallakkiseen ture copyrightii yeroo lama irratti kenna maal ta'e jedheen deebiseen dallate copyrightiin natti kenne dhugaa dubbachuu noo ta'e ijoolleen viidiyoon ofii keenyaaf hojjennu maaliif deebi'ee rakkinni isaa maalinni yoo wayin nama isaanii rakkina hin beeku dhuguma namni si dhuguun jiru waan ta'e rakkina isaan hin beeku lakkee obboleetti koo jedhee nama isaanii deebisee qalaalumatti jechuudha nama ofii maaf jibba fudhatta. Saadiyoo hin qabni garuu viidiyoo baasanii ilaalteerta wayin barreeffama baasanii ilaalteerta. Hilaalli ina garreetti barreeffama namni sussii barreesse wayi sagalee namni sussii haasa'e dhaggeeffattee wayi ilaalte maaf zim jetta. Beekumsa qabdurraa hiriifi maal rakkoo qaba. Rakkina tokkollee hin qabu akka kootti jechuudha. Dhiifama na godha ijoollee hundaa'an ijoollee nama wajjin cinqamtanis hin jirtan ijoollee nama wajjin cinqamtanis hin nageechanis hin jirtan ginii kan gaafinatti ta'e ijoollee karaa keessaa dhufnee gaafis hin gaafanne maa gaafii namaa deebisuu diddan maal rakkoo qaba.